Hongee godina Booranaatti hammaateen horiirra darbee namni lubbuu dhabuu ogeessi fayyaa BBC'n dubbise himanii aanaa mi'ootti meedikaal daayirektarrii hospitaala Meeggaa yeroo ammaa daa'imman 3 hanqina nyaata ga'an hospitaalicha seenanii wal'aanamaa akka jiran himaniiru. Hongeen naannolee Itoophiyaa 4 akkasumas biyyoota ollaatti mul'ate rakkoo hawaasaa hammeesseera. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa garuu sababa rakkoo beelaatiin namni hanga ammaatti Oromiyaa keessatti lubbuun isaa darbee hin jiru jechuun BBC'tti himaniiru. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Jiraattuu aanaa mi'oo kataan aadde Lookoo Garboolee daa'imni isaanii ji'a tokkoof walakkaa hanqina nyaataan miidhamnaan hospitaala Meeggaatti yaalchisuudhaaf geessani. Boona dheerateen horiin isaanii 5 du'uu hordofee daa'imni isaanii hanqina soorataaf saaxilamuudha dubbatu. Booni ganna 3 wanni tokkolleen horiin hin jiru. Garaachaa jiru. Waan nyaanni gara heennatu hin qabne. Waan nyaanni qabaan ilmeenteen fitameeni nu keessa oote qabaatetti akkasiifa jiraatiin sanaafiyyuu akkinni ilmi dhaqqabee akkasiin nuyyuu dhaqqabee qinna akka malaan qinna lakkisi sadarkaa lubbuu jirrayyuu. Abwaaree hojjetanillee akkuma addee Lookoo daa'imni isaanii ji'a 3 walakkaa jalaa dhibamee gara hospitaala Meeggaatti fiduudha himani. Meedikaal daayirektara hospitaala Meeggaa kataan Dr. Godaanaa Halakee bonaan wal qabatee hanqinni nyaataa mudate kun sodaachisaa ta'uudha dubbatu. Hanqinni nyaataa kun immoo daa'imman qofaanii fi namoota jaarrolee haadholee ulfaa namuma ga'eessotaan iddoo keessaa mul'ataa jira. Baay'ee nu sodaachisee jira. Akka hospitaalaallee aanaallee waliin taanee godinallee waliin taanee waan dandeenyuun kan hojjechuuf jirra. Ji'a tokko keessatti qofaa hospitaala Meeggaatti daa'imman hanqina nyaataa cimaaf saaxilamanii wal'aansaaf isaan bira geeffaman keessaa daa'imni reefu dhalatee ji'a tokko hin guunne tokko lubbuun isaa darbuu Dr. Godaanaan himaniiru. Akka hospitaala keenyaatti agammaatti sababa nyaataallee qabaa garuu akkuma beekamu komplikeeshinii biraa waan qabuu fi daa'imni tokko sababtunii fi daa'imni dhiyoo dhalatee naannoo guyyaa 21 lubbuu dhabee jira. Dhibee hanqinni nyaataatiif dhibee biraallee dabalatee jecha warri kaan yaaduun fooyyee gubbaa jiranii. Daa'imni tokko immoo humna hospitaalichaan ol waan ta'eef rifariidhaan gara hospitaala biraatti ergamuudha dubbatani. Daa'imman hospitaala kanatti amma yaala argachaa jiran 3 garuu bayyanachaa akka jiran Dr. Godaanaan dubbataniiru. Waa'ee hongee naannichatti mul'achaa jiruun wal qabatee asiin duras boonni hammaatee yeroo garaa garaatti uummatarraan rakkoo ga'us kan yeroo ammaa kanaa haalaan cimaa ta'uu kaasu. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa garuu sababii beelaatiin namni hanga ammaatti Oromiyaa keessatti lubbuun isaa darbee hin jiru jedhan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daannootti jalqaba torban kana haalilaa raawwateen namoonni 13 ajjeefamuu qondaalli aanichaa BBC'tti himan. Lubbuun namaan dhalaa manneen jireenyaa 100 siqan gubachuu bulchaan itti aanaa Daannoo obbo Saamu'eel Tashoomaa dubbataniiru. Halilaan kun ganda aanichaa Adilaa Daallee jedhamutti raawwatutu dhagahame. Halilaa kana hidhattoonni mootummaan finxaaleeyyii Amaaraa jedhee waamuu raawwachuu kan ibse yoo ta'u kana dura hidhattoonni waboo halilaa raawwachuu himaniiru. Taatee raawwatee qorachuuf gareen argamuu BBC'tti himan. Taateen guyyaa 23 ji'a 5ffaa gaafa 14 raawwatame taatee qaama kamiin kan bakka hin buune ta'uusaa yeroo darbees ibsamaa ture. Keessumattuu maqaa opereeshinii jedhamuun beekamtii bulchaa yookaan bulchiisaa qaama nageenyaa otoo hin beekamin maqaa opereeshinii shanee yookaan diina barbadeessina jedhuudhaan awwadii gulufaarraa gara Adilaa Daalleetti sochii taasifamaa tureen dhukaasii bal'aan naannoo sanatti banamaa kan turerraa kan ka'e lubbuun namoota 13 akka darbe fi akkuma kana immoo manneen jireenyaas citaa dabalatee mana qorqorroo dabalatee naannoo mana 97 kan gubatedha. Qabeenyi mana keessaa midhaan dabalatee kan miidhaan raqa qabe ta'uusaati kan nuti qulqulleessinu. Qaamni kana raawwate adda baafameera eenyudha? Qaamni kana raawwate akkuma jalqabarratti kaasuudhaaf yaallee maqaa saba Amaaraa keessatti kan hundeeffaman finxaaleeyyii Amaaraa ta'anii kan meeshaa hidhatanii socho'an ni jiraatu. Aanaan kun aanaa daangaa irra jiru wal qabatee aanaan Daannoo noonnoo gidduu kana keessatti sochiin tokko godhamaa tureera. Dhimmoonni kun qulqullaa'u garuu taatee kana kan raawwate maqaa opereeshinii yookiin diina baa'oo shanee rukunna jechuudhaan milishoota Amaaraa keessa yookaan taatee kana raawwate jechaadha. Kan akka raawwatan sababni yookiin ka'umsi isaa maali? Kana dura wanni isaan qunnamee ture? Taatee nama kanaan wal qabatu maqaa opereeshinii yookaan diina rukunna jedhuun beekamtii qaama nageenyaas qaama mootummaatiin ala kan raawwatamedha.
sochiin sun kan inni ittiin eegalame garuu diina rukunnaa miira jedhuudhaan kan eegalame ta'uu isaati odeeffannoo nuti achirraa arganne. Namoota 13 du'inaan jettan hunduu namoota nagaati akkan odeeffadheetti taanaan hidhattoonnis yookiin immoo seeliin hidhattootaas kan ejjifaman keessa jiru kan jedhu dhaga'een ture dhugaadha. Ammatti seeliidha miseensa baawoo shaneetti jedhamee namni du'e namni 2 jira jedhama. Sun immoo adda baasaa jiru jechuudha koreen amma dhimma kanaaf dhaabatan. Haalli isaa amma tasgabbaa'ee. Amma tokko haallamma jiru amma tokko tasgabbii dhibbatti hundumtuu nagaa ta'e uummanni deebi'eera rakkoon takka hin jiru jechuu hin dandeenyu. Garuu hamma ta'e uummanni mari'ataa jira irraa. Amma mooduu gaggabaaboon isiniif dhiyeessa. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 35 afaarratti hirmaachuuf hooggantoonni biyyoota Afrikaa Finfinnee seenaa jiru. Yaa'iin kun boruuf iftaan ni taasifama. Ajandaan ijoo nagaaf tasgabbiidha. Baqattoota Sudaan Kibbaa fi Sudaan 20 ta'an walitti bu'iinsa kaaba dhiyaa Itoophiyaatti hidhattootaa fi mootummaa gidduutti adeemu keessatti danqamaniif deeggarsa akka ergu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Chaayinaan dhimma muddama Yuukireen irratti Raashiyaa bira dhaabbatte biyyoonni lamaan babal'achuu waadaa waraana kaaba Atlaantikii yookiin neetoo mormaniiru. Oloompikiin bonaa 24ffaa guyyaa irraa Chaayinaatti jalqabe walmorkii kana irratti Itoophiyaan hin hirmaattu biyya ollaa Eertiraa garuu cabbiis dhabdu dorgommii cabbiirraan dorgomti. Waancaan Afrikaa dilbata dhufuu tapha waancaaf taasifamuun xumurama. Kalee Masriin biyya qopheessite Kaameroon injifachuun dabarteetti. Waancaafis biyya waggaa 2 dura waancaa geesse dhabde Seenegaal ni morkatti. Yaa muraa maqasii hin taane yaa mallasii deebitee roorroon barasii kan kana jedhee masiinqoo weellisee obbo Gabbisaa Mul'ataati jedhee barreessaa Tasfaayee Gabraab kitaaba isaa Siddatanyaa Maasታወሻ jedhu keessatti katabe. Tasfaayeen guyyaa hundeeffama dhaada'oo bitootessa 17 bara 1986 magaalaa Shaambuutti kabajame achi ture. Tasfaayeen nugusa Shaambuu jechuun obbo Gabbisaa ibsa. Haadha lamaanuu lubbuun hin jiran nuti duubatti deebinee masiinqoo isaaniin alatti seenaa addaa qaban tokko yaadachuu barbaanne. Obbo Gabbisaan waggoota 7 dura hanga du'anitti jireenyi isaanii godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu ture. Nama beekamaa lafa sagantaan jirutti affeeramanii ho'isanidha. Baroota garaa garaa keessa asmaarii isaaniin qeeqa akkasumas quuqqaa hawaasaa ibsaa turan. Kanaanis guyyaa dhaada'oo bulchaa Itoophiyaa barasii qeeqan. Obbo Gabbisaan qaroo dhabeessa farda isaanii waggaa 10 oliif isaan amanamee manatti isaan deebisu Daalee jedhanii waamuu ture. Ilmi isaanii barsiisaa Gaaddisaa Gabbisaa waa'ee farda kanaa Firaa'ol Balaayitti kana dubbatan. Egaa irra caalaa iddoo baadiyyaa irra baay'isu waan ta'eef fardi sun yeroo wajjin deemu akkuma isaaniin kabajan farda sanas hin kabaju ture. Kanaaf toora irra bobba'anirraa yookaan deemanirraa iddoo bulan qabu mana maatii akkuma maatii ta'anii jechuudha. Achirratti immoo akkuma isaaniin simatan nyaanni fardichaafis hin laatama. Kanaaf fardi suni mana gaaf tokko bulaniyyuu yoo toora sanarra deemu yoo ta'e yookaan karaa sanarra achi darbu yoo ta'e bakka gaaf tokko bulaniyyuu mana sana bira hin darbu hin beeka hin nyaata waan ta'eef jechuudha. Irra caalaa garuu gara asii gaafa manaa bahanii deemanirraa gara manaatti gaafa ol deebi'anii lafa fedhayyuu yoo ta'e nama isaan hin barbaachisu gara manaatti as gara Shaambuutti dhufuuf jechuudha. Akkuma isaa fidee dhufa. Yeroo deeman garuu namni isaan barbaachisuu danda'a iddoo barame yoo deeme malee. Iddoo barame yoo deemes yoo iddoo haaraa deemu ta'es nama malee hin socho'anii fi namni wajjin deemu jira. Garuu iddoo gaaf tokko bulan sana hin dabarsu hin dhaabbata bakka balbalichaa gaafa ga'u jechuudha karaarra yoo ta'e. Fardi sun maqaa qaba ture? Farda dhiyoo kana du'eetu jira. Daalee jedhama farda daalicha guddaadha. Tibbuma isaanii miidhaman sana du'ee waggaa baay'ee ture fardiin kunuunsamas waan ta'eef isaan baay'ee beekamtu. Sirbi isaan jechaa turan waraabamee kan taa'eefaa jira amma. Itoo sagaleen barbaadamee baadiyyaatti waan dhibu miti. Ijoolleen isaanii kan waan isaan hojjetan kana kan irraa baree amma hojjechaa jiru jira. Maasinqoo sana taphachuusaa yaalaa turree garuu hin milkoone baay'inaanii namni amma hojjechaa jirus hin jiru. Meeshaan isaa garuu